Dinatti amanteesna lattum ormatti qawwakum mul'istum dinatti amanteesna lattum ormatti najiraachistam jireenya raafa. Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtanitti sinaa qaqqabu isiniin jedha har'allee immoo sagantaa adda ta'ee kan warra miinjee ta'ee egaa ka diggisiirra jirra jechuudha. Viidiyoo isaa qabadhee tan gara keessan dhufeetoo jira warroonni cidha miinjeen hagam akka ulfaatu anna ajaa'ibee dhugaa diggisiin warra cidhaatti fi warri miinjee ta'e ukkuluma ta'aa deemaa jira. Kanaafuu mee isinittan argisiisa waan jiru biyya keessa egaa kaa'amma namni jireenyuma waliin wal qabateetillee diggisiin hoggaa jiru namni hin dhaga'u dhugaa dubbachuu fi egaa ka viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha yaada hoggaa qabaattan saanduqa koomentii jalatti naa barreessa. Egaa warri chaayinaa laayyaantu asallaa sabiskiraayibii hin goone hoggaa jiraattan sabiskiraayibii godhuun maatii kootaa wantoota asirratti darbanii hordofaa isiniin jechuun jaaladhaa odeeffannoo biyya keessa jiranis. Adaga'u warri barbaadan isiniin jechuun jaaladha akkasuma immoo warri turtiin afaan gootan guddaa isaa galatoma. Egaa haadholeewwan keenya bakka kanatti wal gaanii jiranii asitti kenneettoon bu'ee fi jira shunkurtii quncisu. Egaa ka boru cidha jechuudha cidha warra miinjee ta'uudha. Warra achi jirru dhugaa dubbachuu fi diggisiin bakka ukkuluma homaa tokko garaagarummaan qabu warra cidhaatiin jechuudha akkuma argaa jirta shunkurtiin haga baay'atu biddeenni bakka lamatti tolfamaatoo jira roottoo guddaa ta'e wayititti lixii ganama qallisnee jechuudha. Egaa mudhii hidhannee hojii guddaarra jirra. Warroonni immoo ijoollee mucaa miinjee ta'e nu dhiyeessillee hoggaa jettan mucaan baay'ee daa'ima tokkodha. Egaa kan maatuma waan barbaadaniif yookaan firummaa maatii waan barbaadaniif godhatanii miinjee mucaa hoggaa 11 keessa jirudha jechuudha kan miinjee ta'e. Kanaafuu mucaas isiniifan qabadhee tolu fakkaa warri viidiyoo kanaa gadumaa laaltanii mucaa kana nuuf fidiitii kottu jettanii isiniin jechuu jaaladha. Egaa kan har'a as keessatti maaltu qophaa'a? Ganama har'a qopheeffatanii bulaniit ganamatti kaanan waxii hojjechuudha jechuudha. Amma garuu maaltu qophaa'a asitti kun shunkurtii akkuma argitan quncisaa jiru. Shunkurtii irraan dabalatee immoo maaltu jira? Qophiin maal fakkaata? Haga dhuma viidiyoo kanaa turtiin afaana godha. Egaa ka obsaan viidiyoo gizee laaltanillee waggaa biyya galtan egaa warroonni baay'een ka warri heerumtaniitoo gaa'ila keessan qabattaniitoo baatanii durumaayyuu amala hawaasa keessa jirtanii bartaniitoo jirtu. Warroonni immoo heerumaa karaa biraa deemuu barbaadanillee asumaan aadaawwan biyyoota adda addaa maal fakkaata jedhanii warrirraa baruunillee gaariidhaan isiniin jedha. Kanaafuyyuu egaa ka amma naannoon ani jiraadhutti kun haala kanaan hawaasni kan jiraatu anu aadaa naannoo kanaa baay'een babbaraara jechuudha ergan garee dhugaa dubbachuuf duraanan mana siisterii xiyyaatan dhufa malee wantoota as keessatti ta'u hin beeku. Qophii adda addaa yeroo jiru amma nan deema jechuudha siisterii koo wajjiniini. Anuyyuu afaatoo hin jiru jechuudha kun immoo ollaadha ofumaaf diggisne iyyuu bakka inumaayyuu bakkuma tokko jechuu ni dandeessu. Akkuma kan keenyatiidha dirqama hojjechuu qabna waan ta'eef akkuma mana keenyati bakka oolmaa waliin maatii sirriitti walitti dhiyaannuudha. Kanaafuyyuu dhaqnee achitti hojjechaa jirra jechuudha akkuma kan mucaa obboleettii kootii jechuun ni danda'ama. Kanaafuyyuu wajjiniin hojjechaa jirra asitti biddeen tolchaa jiru. Egaa karaa biraatti illee tolfamaa jira karaa san dhaqee viidiyoo waraabuu hin dandeenye manni addaan fagaata waan ta'eef asuma kan jiru haala wal fakkaatuun biddeen tolfamaa jiru waan ta'eef isinitti argisiisa asumaan immoo warri biddeen tolchuu dagattanillee biddeen kana yaadadhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa haala kanaan biddeen kan tolfamaa jiru karasitti achi hoggaan deebi'ee immoo maal akka ta'aa jiru biddeen kana erga ishiin qadaaddeen booda karaa san deebi'ee jechuudha ni ilaaltu hundumaayyuu wanta akkaataa hojii egaa hin beektanii hin daganne garuu yaadannoo nama hoggaa yaadachiisan biyya ofiitti illee kaka'umsa namaaf ta'a jechuudha. Egaa yeroo baay'ee waanuma qaala'insa jireenyaa haasofnaa garuu biyya hin hojjeta uummanni waan ta'eef akkuma hojjete sanitti hawaasa ofiitti wajjin jiraata baran ammoo baay'ee ciini waan biraa kanaadha. Laala biddeenni akka inni jiru. Egaa ka xeefiin adaamaa beekamaadha ka xeefii maanyaadha. Akka inni jiru argaa isiniin jedha egaa kana fakkaata biddeenni asitti tolfamaa jiru akka inni bareedu ija isaa akkasirratti ilaaltaniifan irratti kaameeraa qabe. Isiniin jedha warroonni gara biyya ormaa jirtanii gaafa galtan kunoo kanatti isin eeggata hawaasa keessa wajjin jiraachuudhaafi. Egaa kana fakkaata tolchaan biddeenii jechuudha asitti kan tolfamaa jiru karaa biraattis tolfamaa jira. Biddeenni baay'eedha ka diggisiin akkuma isinitti himaa ture diggisii xiqqaa miti kan diggifame akkuma warra sanii wal qabatudha maaliif warroonni gumaacha kadhatan yookaan waalessaa akka
Loqodaa Arsiitti Waalessaa jedhama. Gumaachi immoo wantoota fidanii dhufassanidha. Warri gumaacha dhufu kan Waalessaa dhufu kaasitti nyaatu ejaa ta'eefidha kan akkatti tolfamu biddeen. Lixii waan xiqqaa miti akkuma isinitti miroottoo guddaa kana tokko qallisnee ganama anatu wajjin qallisee jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jedhaa kaayigaa ka hawaasa naannoo keetii wajjin jiraachuuf dirqamaadha. Of kennitee hojjettee jechuudha hawaasa naannoo keetii wajjiniin kan jiraattu. Anillee kanatti biraan dhaabamneen isiniin jedhaa haga naannoo kana ciini jiru inuman deema. Sababbiin isaa nama fakkaattee jiraachuun dirqama ijaatee funatti tolu immoo dhugaa dubbachuu fi kunooti asitti immoo goomman hojjetamaa jira jechuudha. Kana eenyutu hojjete hojjeggaa jettan anumatu iyyuu hojjete jechuudha. Egaa akka kun immoo gaafa sanidha jechuudha. Cidha ganamaadha. Anatu iyyuu hojjechaa jira. Asitti shunkurtii isaatan qopheeffadhee achi goomman miiccadheetoo jira. Ittaan naqaan alaala waxii diimaa biras ni deemna asitti miiccee qopheeffadheetoo jira. Qopheeffadhee miiccee itti naqee raawwadheeta walitti deebina. Erguun naqina waxii diimaan hin jira, hallichaan ni jira, hundaayyuu ni ilaaltu jechuudha. Maaltu akka qophaa'e namni obsa qabdan viidiyoo kanaa gadhumaa waggaa ilaaltan wantoota warra minjee ta'u mana isaaniitti qopheessaniitoo deeman tokkoon ni ilaaltu jechuudha. Tokkoon isaa boruufillee rakkattan jechuudha. Warri ganaa cidha godhachaa jirtan. Warri immoo cidha godhattanii hawaasa naannoo keessanii yookaan bakka itti heerumta wajjin jiraachuu akkamitti akka dandeessan ammuma baraan isiniin jedha. Hawaasa wajjin jiraachuun of kennanii wantoota baay'eetu iyyuu jira jechuudha dhugaa. Maaliif akka biyyoota ormaa of danda'aniiti miti uummanni keenya jechuudha kan waa tokko diggifatu wal ta'eetti wal gargaariitti waan kunooti ilaalkuun mana asitti foonii nan qoo hojjedhee asitti kun anumatu iyyuu hojjetee bilcheechee jira. An asitti kana bilcheechee karaa mandeemaa karaa allijjaatii fi karaa waxii diimatan deemee isinitti argisiisa jechuudha. Kana asitti haala kanaan bilcheechee qopheessee jira. Egaa kunuyyuu akka mana cidhaatti qophaa'e waan xiqqaa miti kan qophaa'e jechuudha. Warri minjee ta'e kan qopheessee jiru. Sanitti isin deemna ka. Erguuyyuu hin naqinaan isin jedhaanuma faana turaayee hojiin kana fakkaataa guyyaa lama kana sirra turre kunooti ka asitti itti dhaabbatanii hojjechaa jiru ka laale maammasaa qabatanii waan qaldii miti. Akkuma cidhaatitti egaa barbareetitti nam'aatoo jira jechuudha. Shunkurtii dura waggaa sokkuumamu anis hojiirra jira waan ta'eef waraabne kanaama barbareen waggaatti nammuudha jechuudha. Kunuuti laal haadholeen keenya yookaan obboleewwan keenya jechuudha nama 3 ta'anii maammasaa walirraa fuudhaniitu asitti sokkumaa jiran jechuudha. Ka barbaree egaa kunoo kana fakkaatu walirraa taraa fuudhanii kan namatti tolu kana aadan keenya dhugaa dubbachuuf hedduun itti boona garuu warra soofaa mana gaarii qabaatee biyya gaarii isaan jiraatan sirra jechuudha. Garuu inaaffaa miti biyyoota guddatteellee naafuu koosoo hin ta'in bakka keenyumti kun na gammachiisa jechuun isaaniifis haa ta'u nullee burummoo nullee qaqqabuu baannu dhaloota dhufutti inni qaqqabadhee tayyaada akka biyyoota guddatanii nullee akka itti jiraannu. Egaa garuu hawaasa kee wajjin akkanatti gizee dabarsite baay'ee tokko si gammachiisa. Yeroo baay'ee mee wannuma fe'e mana isaanii keessatti hojjettanii keessan xiqqaan hawwitanii biyya keessa teessanii akkasan jechuudha bakka. Kanaafuu baay'een itti boona baay'een itti gammadu gaa akkanatti hawaasni walirraa fuudhee bakka haala jiruun bakka waliif na'ee gaadan kiyya gaadaa isaati jedhee manni sun mana kiyya jedhee kun akkanatti ni ta'a kun akkatti ni gaa jedhee waan hundaa tilmaamee waggaa walii hojjetu dhugaa dubbachuuf hedduu irratti tola jechuudha. Itti nan boonalleedha. Sababbiin isaa waan kooti waan ta'eef iyyuu kana fakkaatan kaalaal dubartoonni bakka kanatti wal gaariitu hojjechaa too jiran isiniin jedhaa walumaan qoosaa walumaan taphachaatidha kan hojjennee walumarraa fuunee tooyi. Egaa kana fakkaata waxii diiman haala kanaan bilchaatee jira. Kuni kaa guyyaa cidhaa ganamaadha. Kan akkanatti hojjetamee isiniin jedha. Egaa kana fakkaata amma karaa lichaatan deemaa erguuyyuu hin naqina. Viidiyoo kana haga dhumaa daawwattanii erga kaataniin booda yaada waggaa qabaattan egaa kan meeshaalee duuba jiruuf dhiifaman isiniin jechuu jaaladha. Sababbiin isaa mana tokko deemtee too akkanan godha jechuu hin dandeessu. Ani waanuma isin akka laaltaniifan waraabe malee iddoo duuba jiru yaa'u dhiifaman isiniin jedha gamanumaanii iddoo bakka itti hojjetamuu isiniin jechuu kootidha. Egaa kun xiqqoo duubattan deebi'ee sababbiin isaa walirraa fuudhanii waggaa isaan taraa sokkuman akka laaltaniifan duubatti viidiyoo deebi'ee too argisiisan isiniin jechuu jaaladha. Haala kanaan bilchaatee foon itti nammee kan namni dadhabee ka'eeti warroota kaawwanii kan laatan isiniin jedha. Egaa kana fakkaata amma viidiyoo itti aanurratti viidiyuma kana gubbaarratti maalan jedha dhumarratti namni dhaggeeffata waan ta'e wayin dubbadha koomentii naa barreessitu isiniin jechuun jaaladha. Inni sunis maal waan barumsa of keessaa qabuun isiniin jedha waan as keessaa barattan
waan biraati miti waan as keessaa qabattan waan as keessaa kan yaadattan waan as keessaa kan isinitti tole lakki ayyaantu viidiyoo waggaa waraabdu bakki akkanaa dhokachuu qaba warri jettan soggaa raattan obsaa warri viidiyoo kana haga dhumaa laaltan waggaa raattan koomentii naa barreessuu hin dagatinaan isiniin jedhaa egaa ka hallichaanis immooyyuu bishaan itti naqaa jiru asitti baay'izawee egaa ka shunkurtiin bilchaateetidha jechuudha odoo foonitti nam'iniin dura amma kun akkuma duratti laaltassanidha amma asitti foonis itti nam'e wanti hunduutti nam'eetoo jiran isiniin jechuu jaaladha kanaafuyyuu kaa egaa haala kanaan kan guyyaa sanbataa dabarsine jechuudha harri maalidha sorry viidiyoon kun guyyaa lamaan booda simbira ga'e illee hin beeku guyyaa sanbataa ganamaadha jechuudha kan akkatti qopheessinen isiniin jechuu jaaladha egaa ka guyyaa gaafasanii mana miinjetitti akkatti kan qopheessine isiniin jedha egaa ka viidiyoolee isinitti dheerachuun oolu haasaa baay'isuun oolu dhiifaman isiniin jedha yeroo baay'ee wantoota barumsa qabu waggaan haasa'u viidiyoo hin gabaabsu dhiifama garuu viidiyoon baay'isawee daqiiqaa 10 darbeetoo hin beeku dhugaa viidiyoo dheeressuuyyuu egaa yeroo baay'ee viidiyoo dheerachuu qabaayyuu garuu ani viidiyoo baay'ee hin dheeressuuyyuu akkam baay'ate daqiiqaa 11 walakkaa baay'inaan daqiiqaa 10 dhayyuu jechuudha viidiyoon kee egaa kana fakkaata egaa kanarraan immooyyuu aaneetoo kun hallichaadha hallichaan isaa kanaan qophaa'eetoo jira isiniin jedha akkatti inni bareedu malkiin isaa kunoo kana fakkaata baay'ee tokko nama bohorsa wanti biyya ofii keessa jiruun isiniin jedha egaa haguma kana laaltanii itti boqadhittu itti gammadittu jedheetanan yeroo baay'ee biyya keenya keessa waanuma rakkoo jiru qofa haasa'urra dhugaa dubbachuuf rakkoon hin jiru biyya keenya keessa bariin qaala'eensi malee wanti nyaatamu guutee jira bar akkuma biyya kamitittuu wanti nyaatamu guutee jira qaala'iinsa malee bye bye